guyyaan gammachuu addaatiin dhufna. Eebbisa ijoollee keenyaati. Akkamitti irraa hafna. Barattoota markaza burqaa Qur'aanaati. Gammachuu isaanii gurra isin buufna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ummanni Islaamaa kan idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu salaamanni keenya kan onnee irraa burqee lagaa gaara qaxxaamuruun qilleensa shabakaa jedhamu yaabbatee bakka isin jirtanitti isin bira haa gahu. Arrantana oduu gammachiisaa gurra keessan buufna. Akkuma beekamu markazni burqaa Qur'aanaa karaa toora aappii onlaayin imootiin barattoota isaa yeroo dheertuudhaaf Qur'aanaa fi hadiisa adda addaa barsiisee eebbisuun isaa ni beekama. Guyyaa har'aatiis waan ajaa'ibaa hojjetee marsaa jahaffaadhaaf barataa 10 ol tawxiida, aqiidaa, usula akkasumas arba'iinaa fi Qur'aana shuruuxa xumursiisee eebbisiisuuf haalduree barbaachisu hunda xumureeti argama. Egaa markazni burqaa Qur'aanaa wanti adda isa godhu namni barataa qaxalee kana oomishee qaree gad baase dubartii jabduu kan taate Ustaaz Faaxumaa Jamaal bakka buutuu Aishaa tandiin rabbii barsiisuudhaaf mudhii isii hidhattee halkanii guyyaa itti laffaate lammii tiyya barsiisuun qaba jechuudhaan markaza burqaa Qur'aanaa hundeessitee diin rabbiitiin barattoota isii qartee honoo gad baaftee jirti. Yaa maashaa Allah tabaarakallah. Obboleeyyan kiyya kan jireenya ifii jijjiiruuf biyyaa bahe barsiisuudhaan qaba dirqama narra jiru bahachuun qaba jechuudhaan halkanii guyyaa laffaatee asiin geesseti jirti. Yaa Ustaaz Faaxumaa Jamaal rabbi sirraa haa jaalatu, umrii dheertuu fayyaa waartuu siif haa kennu, rabbi darajaatii ol si haa fuudhu, addunyaa fi akhiratti si haa milkeessuu, jabaadhu siin jannam. Eebbifamtoonni guyyaa har'aatiis Hasanat Jamaal akkasumas barataa Ikhlaas, barataa tokkummaadha, barattuu qabsooytuu Irkooti, barattuu Fatiyyee Jamaal, barattuu Hilwaa Abdul Baasit, barattuu Rahimaa Shaafi akkasumas barattuu Ummu Sudeysi, barattuu Zahra Abdurrahmaan akkasumas barattuu Timiraa Amaan, barattuu Khawlii Said akkasumas haati saparaayisii tana qopheessitee afeerraa taasifte amiira takkaffaa markazaa kan taate Hasanat Jamaali. Maashaa Allah tabaarakallah. Egaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii barattoota markaza burqaa Qur'aanaatii fi Ustaaz Faaxumaa Jamaal gammachuu tana khottaan wajji qooddadhaa waan jedhaniif akka dhayine gammachuu isaanii wajji qooddannuun afeerraa teenya. Sagantaan tunis kan isiin gaggeeffamtu Juun 19 bara 2026 Muharram 4 guyyaa jimmataa ollee galgala saftii akka Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 2 irratti ni eegalamti. Akka Suudi Arabiyaatti ammoo galgala keessaa sa'aatii 8 irratti, akka Dubaayitti ammoo galgala keessaa sa'aatii 9 irra waan eegalamtuuf sagantaa kanarrattis daa'iwwanii fi ulamaa'iwwanii fi akkasumas mashaayikoonni adda addaa waan argamaniif akka isin dabarre dhuftanii akka qoodarraa fudhattan irraa hin hafamu hin hafina. Wal argaan teenya markaza burqaa Qur'aanaa.